barattoonni Oromoo Dirree Yuunivarsiitii barannu tokkummaadhaan ol taanee irraa ganama sa'aatii 11 walakkaa irraa kaasnee dhaadannoo keenya dhageessisaa turre. Dhaadannoon keenya akka armaan gadii jala ture. Ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran nuuf haa rakkifaman. Nuti ilmaan Oromoo Oromummaa keenyaan qoodamnee reebamuun nurraa haa dhaabbatu. Finfinneen kan Oromooti. Hojii dhabdummaan haa xiqqaatu. Mirgi keenya nuuf haa kabajamu. Akka bineensaa ari'amnee ajjeefamuun nurraa haa dhaabbatu kan jedhu ture. Kan qabanii ni jiru. Maqaa isaanii kan harka jiru amma kan hin beeku Barataa Amanuu Eebbisaa, Mootii Baay'uus, Lalkee Tolasaa, Caalaa Dirribaa, akkasuma Leencoo Maarqos, Jireenyaa, Eeliyaas, Amanuu, Amaan Huseen, Warqee fi Asteer kan jedhamanidha. Ammaatti egaa jeequmsa kaasanii nagaa boorsisan jechuudhaan ijoolleen kun hidhamanii akkasuma ijoolleen kun garuu nagaa boorsisan tokkos waan hin qabnee fi akkanumaan yakkamanii fi mirga eenyummaa isaanii fi falmachaa osoo jiranii dhaadannoo gochaa osoo jiranii akkasuma mootummaan bulchiinsi waraana federaalaa seensisee ijoollee kana kaan reebee kaan qaama madeessee kaan qaama cabsee kaan immoo mana hidhaatti kan inni geessee jiru. Akkasuma gara dhumaatti dhaamsi ani qabu Oromoota maraatu nuti ilmaan Oromoo hundiyyuu barataa, barsiisaa, qotee bulaa, daldalaa, dargaggeessi, jaarsa, jaartii, guddaa, xiqqaa osoo hin jedhin bakka jirru dammaqnee mirga keenyaaf, lafa keenyaaf, biyya keenyaaf haa falmannuun jedha. Biyya keenya haa baanuun jedha. Ani barataa Sanyii Dhaabaan jedhama. Dirree Yuunivarsiitii barataa muummee saayinsii fi teekinooloojii makaanikaal injiinaringii ganna sadaffaati. Guddaa galatoomaa.